Daddy, koya daddy, koya daddy, koya daddy, koya daddy, koya daddy, koya daddy. Darga kesa wala gato, fude gatur basalan. kabajamtootaa fi jaallatamoo maatiiwwan chaanaalii keenyaa akkam jirtu nagaa keessanii galata waaqayyoo ani nagaa kiyyaa guyyaa irraa viidiyoo addaatiin deebi'ee dhufeetiin jira. Guyyaa irraa waa'ee artist Andu'aalem Goosaan kan wal qabatu toffatamee turuu isaa dhageenye viidiyoodhaan ragaa qabatamaa ta'e qabannee dhufneeti jira. Egaan viidiyoo kana amma xumuraatti daawwadhaa, eessa iyyuu hin deeminaa. Viidiyoo keenya immoo laayik gochaa nu waliin tura. Akkasumas obboloonni haaraa taatanii chaanaalii keenya subscribe gootanii maatiin ta'in jirtanii please chaanaalii keenya kana subscribe gochuuni, mallattoo bilbilaa biraan dhuftu ol taasifachuuni gara chaanaalii keenyaatti makama. Akkasumas warroonni chaanaalii keenya taatanii wannoonni ni qabannee isinii dhiyaannu wanti dogoggora qabaate akkasumas wanti dogoggorru yoo jiraate jalqaboo kanaan isinitti himaa koomentii jalatti naalachuu dandeessu. Guyyaa irraa akkuma jalqaba isinitti hime artist Andu'aalem Goosaa dorgommii tokkotu ture. Dorgommii baala haagaruu mirta jedhamu yeroo amma maattillee irratti dorgomamaa jiru. Yeroo sanatti waggaa 7-8 amma dura dorgommii sana dorgomuuf Andu'aalem achi deemeeti ture. Yeroo sanatti Andu'aalem mucaa baay'ee xiqqoo tokko ture, garuu sagaleen isaa baay'ee tokko kan nama ajaa'ibsiisu ture. Andu'aalem yeroo sanatti afaan Amaaraatiin sirbuu dhiisee afaan Oromoon sirbuu eegale. Akkuma inni sirbuu eegaleenis wannoonni baay'een isa mudatan. Innis namoonni ta'anii isa taajjaban walitti bubuunii itti kolfuu eegalan. Andu'aalem yeroo sanatti aaree osoo jiruun namoonni ta'anii murtii kennan yeroo sanatti akka inni sirba sana dhaabu gaafatan. Achumaan innis inni dhaabe. Sanii booda carraa tokko naa kennaa jedhee gaafate. Jarris carraa tokko akkuma kennaniifini sirba koyya gaarii sirba jedhu sirba akkanaa sirbuu eegale. Mee maal fakkaata viidiyoo isaa daawwannee walitti deebina. Koya daddy, 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 koya daddy. Darga kesa wala gato, fude gatur basalale, fude gatur basalale. Halkan kotu guya kotu, aniga wansa walale, aniga wansa walale. Viidiyoo kanarraa akkuma argitanitti Andu'aalem bifa kanaan sirbe. Garuu wanta namtichi taa'ee murtii kennu sun kennu viidiyoo isaa maal jedha mee ilaala. ጉንፋን ሊሆን ይችላል፣ በትክክል እንደዛም ሊሆን ይችላል። ያን ነገር የሚፈጥርብህ እንደፈለክ ምቾት ተሰምቶ እንዳትሰራ ከቅዝቃዜም ሊመጣ ይችላል። እሱን ግምት ውስጥ በማስገባት እሱን አልጠላውትም፣ ጥሩ ነው። ግን የዘፈን ምርጫን አስተካክል። ለኔ መካከለኛ ነው። የዘፈን ምርጫው ትክክል አይደለም። ኩን ጀችኩን አፋን ኦሮሞቲኒ ፍለኖ ስርባ ኬቱ ስሪ ሚት ጀቹudha namoon beenne yoo jiraattan afaan amaariffaan beenne yoo jiraattan maalifi yoo jettanii akkuma argitanii Andu'aalem sirba sagalee kana fakkaatu sirbi osoo jiru garuu sababii oromummaa isaa achitti sirbeefidha jechuudha kan isaan akka inni darbee sirbine godhan. Akkasumas ilaalaa viidiyoo yeroo inni sirbuutti namoonni maal godhani akkamitti akkasaan itti kolfan baay'ee tokko garaa kan nama nyaatudha. Yaarasu kamana sate amatu gargar nu baase ያታው አዳዳሳቴ እናመሰግናለን። የተመልካች ካርድ Andu'aalem Goosaa torbee darbe keessa gaaffiif deebii miidiyaa tokko irratti afaan Amaaraadhaan waliin godheeni waan baay'ee dubbateeti jira. Kana malees ganaadhaa ammayyuu hin jalqabne karaarran jira, reefuun jalqabuuf jedha malee hin jalqabne jechuun dubbateeti jira. Kana malees albeemaanii qabadhee dhufaatiin jira yeroo dhiyootti na eegaa jechuun waadaa galeeti jira. Egaan nutis ammasitti nagaan nuuf kottu jennaa. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan nuuf tura.